Akkam jettan kabajamtoota hordoftoota Peace Media Network oduumaaf qabnuun isinitti himaa ani Ibsaa Masraaji. Jalqaba irratti matoota oduu. Hoogganaan baankii biyyaalessaa Maammoo Miratuu fadhiinaa gogadijise. Pireezidaantiin Ruusiyaa Vilaadimir Puutinii fi pireezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un wal mari'achuuf makiinaa waliin seenan. Israa'el gaazexeessitoota Gaazaa keessatti hawaasa dubbisaa jiru irratti dhukaasa bante. Dubartiin Filisxiin miseensa Koongirensii Ameerikaa kan taate walgahii uummanni Filisxiin Michigaanitti qopheesse irratti hirmaatte. Hoogganaan baankii biyyaalessaa Maammoo Miratuu fadhiinaan gogadijise. Hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa Maammoo Miratuu gahee diinagdee olaanoo adda addaa irratti waggoota 7 tajaajilaa kan ture osoo hin eeggamin gogadijisuu beeksise. Maammoon carraa ogummaa biroo hordofuudhaaf hojii mootummaa gadhiisuuf akka murteesse beeksiseeti jira. Pireezidaantiin Ruusiyaa Vilaadimir Puutinii fi pireezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un wal mari'achuuf makiinaa waliin seenan. Kana kan godhan agarsiisa waraanaa Chaayinaan Beejingitti guyyaa har'aa qopheessitee isaan affeerte irratti eega hirmaatanii booda ture. Chaayinaan agarsiisa waraanaa kana kan qopheessiteef yaadannoo xumura waraanaa addunyaa lammaffaa sababeeffachuudhaani. Sagantaa kana irratti hooggantoonni biyyoota garaagaraa affeeramanii irratti argamaniiti jiran. Israa'el gaazexeessitoota Gaazaa keessatti hawaasa dubbisaa jiru irratti dhukaasa bante. Gaazaa keessatti waraanni Israa'el gaazexeessitoota uummata dubbisaa jiru irratti dhukaasa banan. Dubartiin Filisxiin miseensa Koongirensii Ameerikaa kan taate walgahii uummanni Filisxiin Michigaanitti qopheesse irratti hirmaatte. Haasawa walgahii irratti gooteen Filisxeemonni abadan gar tokkollee hin deeman jechuudhaan dhaadannaa goote. Oduun irraaf qabnu kanumaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jenna.